Daree barnootaa keessatti illee barsiisaa koo waliin ciiseera. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 9tti seeraan baradheera. Haatii fi abbaan koo ijoollee 4 dhiira 2 fi durba 2 kan qaban yoo ta'u abbaan koo barsiisaa mana barnootaa yeroo taatu haati kiyya immoo wanta abbaan koo hojjetee fideetti kenneen hojjechuun gahee haadha manummaa ishee bahuun mana keessa dalaguun anaa fi obboloota koo kan guddistudha. Biyya lafaa kanarratti akka haadhaaf abbaa koo gorsuudhaan anaa fi obbolaa kootti dadhabe jira jedheen hin yaadu. Haalli dhalachuu anaa fi obboloota keenya ani mucaa eegoo xumuraa yeroon ta'u obboleettiin koo isheen tokko immoo hangafa taatee mana keenya keessatti kan dhalattu yeroo ta'u anaaf ishee gidduus garaagarummaa yoo xiqqaate waggaa 12tu jira. Obboloonni koo lamaan dhiironni gidduutti kan dhalatanii ta'anii jechuudha. Anaa fi obboleettii koo gidduu dhaloota waggaa 10tu gidduu keenya jira. Kanaaf maatiin hedduu ijoollee hangafaa irratti gatii guddaa kan falus haa ta'uutii garuu mana keenyatti haati koos abbaan koos nutti dadhabanii hunduma keenya irratti gatii guddaa kan falaniiru. Isaan keessaa garuu akka koo kan maqaa isaanii balleesses kan gorsa isaanii dhagahuu dides jireenyatti kan dadhabes qorumsi kan itti baay'ates ijoollummaadhaan abdii kan kutattes mana keenya keessa hin jiru. Ijoolleen maatii keessaa dhumarratti dhalatan qananii ummaatiin ni beekamu mitiire ganamumaa kaasee haadha koof abbaa koo rakkisaa kan ture obboloonni koos natti himu isaanis irra deddeebisanii natti dubbatu. Anatti kan fakkaatu yeroo sanatti haadhaa fi abbaa kiyya diduun qalbii isaanii dideen yaada kiyyatti isaan galchuun moo'icha natti fakkaata ture. Hangam obboloonni koo warri kaan na hangafanis boo'uudhaan yookiin immoo wantan dhabe argachuudhaaf maatii kootti himachuun mirga koon eegsifadha. Akka kiyya mana keenya keessatti mirgi eegamuu fi eenyuuf iyyuu hin jiru. Haati kiyyas abbaan koos hinna sodaatu hangan jedhutti afaan guuteen dubbatachuu nan danda'a. Yoon ori'u akka umrii koo miti. Yoon dallanu nyaata afaaniin waan hin qabsiisneef hundi isaanii sirriitti na kabaju. Obboloonni koo warri dhiiraa dhiisaan immoo amalli isheetti ka'a jechuun muudii fi gudii natti qabatu. Kanumayyuu ana biratti dubbatanii jennaan mana keessatti balaatu ka'a. Darbee immoo bareedinas nan qaba. Simboo uumamaan rabbi na badhaaseera. Haadha koo toon taane darbeen haadha ishee akkoo koon fakkaadha. Akkoon haati koo baay'ee bareedduu fi bara durii baalabbaata nama jedhamtutti heerumte maatii kabajamaa nama dhaabbatte kan turedha. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan ishee sababa wal dhabuu dacheetti harka namaatti nama miidhame yeroo ta'u isaaf ijoollee 2 qofa erga deessee booda haadha koo fi obboloota ishee warra kaan immoo yoo xiqqaate ijoollee 8 kan ta'an dhiira gara biraatti heerumtee kan deessedha. Adaadolii fi eessumooliin koollee obboloota koo warra kaan caalaa haadha keenya fakkaatti jedhanii waan yaadaniif anaaf bakka addaa naaf qabu. Achuma hedduun isaanii magaaluma aanaa keenyaa bakkuma nuti jirru waan na ta'aniif anis mana isaanii deddeemuun yeroo yerootiin nan gaafadha. Fira jaallatis naan jedhu dhugaadha. Fira nan jaalladha. Bakkan barbaade deemeen nan bulaa. Maatiin koollee na diduu hin danda'anii. Yoo tarii maatiin koo lakkina jedhan isaanitti meen akkanaaf eeyyaman taasiseen obbolootatti kan naaf oolan ijoollee obboloota haadha koo waliin yeroo gaarii dabarseen guddadhe. Mana keenya keessatti galgalaa'ee sa'aatiin 2 geenyaan qayyabachuu dhiisuun gonkumaa hin danda'amu. Obboleettiin koo yeroo turte obboleessa hangafaa isheetti aanee dhalatu ni qayyabachiisti turte. Isheedhaan immoo abbaan kiyya ni qayyabachiisa. Obboleessi kiyya inni lammaffaa immoo isa sadaffaa inni sadaffaa immoo anaan na qayyabachiisa ture. Ani garuu tole jedhee gurra wanta isaaf hin kennineef abbaa koo fi haadha kootu dabareedhaan na qayyabachiisa. Haati koollee barnoota barattee turte. Haa ta'uutii garuu kutaa 8 keessaa gaa'elatti seente. Erga gaa'elatti seentee nan baradha jettee karoorsitee turte. Haa ta'uutii garuu akkuma heerumteen obboleettiin koo isheen hangafti karaatti haftee jennaan ishees dhukkube dahumsatti sanaan booddee daa'ima guddisuutti seente. Tanaan abjuun ishee giiftii manaa taatee hojjechuun hafee. Kanaan otuma jennuu otuma jiraannuudha. Barnootaan kutaa 6ffaa yeroon seenu obboleettiin koo isheen hangafti mooraa yuunivarsiitii irraatii eebbifamtee
hojii qabattee bakka hojii qabatte kanatti ganna boqonnaadhaaf ishee bira dhaqu malee jechuun maatii koo nan rakkisee. Obboleettii koo dhamitire kan jiraattu magaala biraa ta'us tole jedhanii naaf eeyyamanii barnoota koo kutaa 6ffaa akkuman xumureen boqonnaa obboleettii kiyya bira bahuuf biran dhaqee ishee waliinis jiraachuun jalqabee. Obboleettiin koo hojii erga eegaltee reefuu naannoo baatii 7ffitti meeshaa mana keessaallee sirriitti guuttattee hin fidne kan argattuun harka caalu haadhaaf abbaa kootti baasuun maallaqa walitti qabattee iqubiif eegalteeti isaaniin gargaaru jalqabdeetti. Maarree kana kanan jedheef mana ishee keessaa televizyiniin hin jiru jechuumaafi televizyinii bitattee hin qabdu. Ani immoo keessumaa guyyaa dilbataa qophiiwwan chaanaliiwwan garaagaraatiin darban ilaaluu do'achuu nan jaalladha. Guyyaa dilbataa immoo obboleettiin koo guyyaa guutuu haga jedhamutti mana amantaa ooluu jaallatti. Ganamas ni deemti, guyyaas ni deemti, galgalas ni deemti. Maarree yeroo deemtu kana dogongoraafillee anaan dhiisteen deemtu. Na dhukkuba, rakkoon qaba, maalidha siyoon jedhe bakka kanatti haatiif abbaan koo waan hin jirre na rukuttee natti dheekkamtee jaalalaan nuti hin taane dirqiidhaan iyyuu na fuutee deemti. Maarreegaa yeroo kanatti qophiiwwan diraamaa nan jaalladhu. Ani ilaalu kan guyyaa dilbataa kun inni darba mitiire sana laaluuf jecha hafuu nan barbaada. Guyyaan dilbataa kan waaqayyooti haga danda'ame mana waaqayyootti dabarsu malee televizyinii keessatti diraamaa fi qophiiwwan nama bashannansiisan garaagaraa laaluutiin kan dabarsani miti jettee natti dheekkamti. Manuma haadhaaf abbaa koottillee guyyaan sanbataa hanga ishee biratti kabajamu isaan biratti hin kabajamu. Ganama mana amantaa deemu haga sa'aatii laaqanaatti achi turu sa'aatii booddee haatiif abbaan koo irra caalaa kan dabarsan mana nama dhukkubsatee mana fira waamamanii mana boo'ichaa fi kanneen kana fakkaatan itti dabarsu. Maal gooti isheen umrii kanatti hawaasummaa akkanaan jalqabdu mitiire. Kanaaf anaanis mana amantaatti akkan dabarsu ni barbaaddi. Ani garuu xiqqoo umriin koo sa'aatii kanatti na argaa na ilaalaa sa'aatii jedhamu waan na ta'eef mana amantaallee otoo hin deemee ija dhiirotaa keessa galuu kiyyaa fi galuu dhiisuu kiyya ilaallachuuf malee dhuguma waa'een amantaa laphee koo butee kanan deemu miti. Maarree qophiiwwan guyyaa dilbata kanaa na darbanii televizyinii ollaa jira isaan biraa laaluuf sa'aatii isaatti eeggadheen qophiin kun jalqabeeraa hin jalqabne jedheen warra ollaa gaafadha. Mooraama obboleettiin koo kireeffattee galtu kana keessa immoo televizyinii diishii 3tu jira. Maatii garaagaraa jechuudha. Tokko hawwarra mana kireessanidha. Lamni immoo kireeffattootadha. Kireeffattoota keessaa tokko qofaasaa kan galu isa bira deemeen yeroon ilaalu rimootii of harkatti qabadheen chaanaaliin barbaade mananitti jijjiirradhee ilaaluu danda'udha. Kaanirra darbee gurbaan kun manasaa furtuudhaan illee cufateen deemu. Sababiin isaa immoo sa'aatii barbaaddetti galiitii televizyina barbaadde banadhu ilaalinaan jedha. Obboleettii kiyya faanas baay'ee walitti siqu. Qeerroo fi qarree ta'anii qofaatiin kan galan isaanidha. Qoosaan walitti qoosanillee yeroo mooraa keessa taa'an xiqqoo daangaa kan darbedha. Anillee baay'ee natti tola. Obboleettii kiyyaatiin illee otoo satteerumtee jedheen nan kadhadhaanii maalummaasaa maalti beektaati akkana naan jetta jettee naaf deebistiif. Inni garuu akka ishee barbaadu sirriitti isarraatii dubbifama. Maarreegaa mana isaa seeneen qophiiwwan garaagaraa nan ilaala mitiire. Guyyaa tokko otuun mana isaa keessa taa'ee ilaalaa jiru innillee hiriyoota isaa waliin taphatu ifaan ni bada. Ifaan biyya keenyaa immoo ni beekama mitiire. Yeroo isaa ifaan badutti hiriyoonni isaallee ilaalaa waan na turaniif ni deemnagaa amma ifaan hin jiru bakkee baanee puulii fe'ee ni taphannaa jechuun wal gaafatu. Abbaan mana kireeffateeru kun kottu atis waliin alabaanaa jedhe na gaafata. Yeroo kanaan lakkii obboleettiin koo natti dheekkamtii jedheen deebisaafi. Kanaan innis maal hojjettaree ifaanis badeeraa jedhee yeroo na gaafatu anis haga isheen dhuftutti galeen ciisaa jedheen deebiseefi. Kanaan innis hodhiyoos immoo taabileetii kana keessa fiilmiiwwan afaan Amaariffaa hedduutu jira hanga isheen dhuftutti ilaalinaan jedhee. Paatarnii taabileetiin sun itti cufames natti argisiise. Tole jedheen harkaa fudheen ilaaluun jalqabe. Haa ta'utii garuu fiilmiiwwan afaan Amaariffaas ta'e afaan Ingiliffaa taabileetii sana keessa jiran kana dura kanneen ani ilaalee beekudha. Waan tokko immoo irra deebisanii ilaaluun baay'ee makana namatti hin tolu mitiire. Wanta biraa wantan ilaaluu danda'u taabileetii sana keessa maaltu jira jedheen jaalallee gara biraallee kan qabu yoo ta'e obboleettii kiyyaaf beeksisuuf taabileetii kana gadi fageesseen sakatta'uu
sakatta'uun jalqabee otoon sakatta'aa jiru paaswaardiidhaan dookumentiiwwan cufaman nan argee banuuf nan yaala hin didee kana guyyaa tokko bira gahuun qabaa icciitiisaa kana keessatti dhoksateera jedheen yaadeen guyyaa biraa akkanuma yeroo inni dhufu televizyiiniin barbaadu taabileetii kee naaf kennii jedheen isa gaafadhe. Kanaan innis garraamiidha naaf kennee tarii yoo cufatee paaswaardiin isaa meeqaa jedheen gaafadheeni chaarjii sa'aatii 2 yookiin immoo 3 ol hin qabatu. Yeroo kana dargaggeessi kuni paaswaardii taabileetii isaa illee natti hime. Kanaan guyyaa kanarraatii kaasee icciitii keessa jiru hiikeen dookumentii isaa ilaaluun eegalee. Kanan yaadeeru yeroo sanatti jaalalleessaawwan waliin suuraawwan jaalalleessaa kan waliin ka'eerutu achi keessa jira jedhee yaadeen ture. Haa ta'uutii garuu kan sana keessa jiru wanta kana dura argee hin beekne maqaadhaan garuu kan hin dhagahu fiilmii saalqunnamtii guyyaa jalqabaa yaa rabbi jedhee dafee ofirraa cufe guyyaa lammataa garuu baniin tokko lamaan ilaaluun jalqabee kutaa 6 gara 7tti kan hin darbe yeroo ta'u umriin koos waggaa 14 guuteera. Sa'aatii kanatti wanta yaadu tilmaamuun isinitti ulfaatu kana qofaa miti yeroo hunda taabileetii kee manatti naaf dhiisii deemi wantan isaan jedhuuf akkan araada kanaatiin qabameeru ni galee fi natti fakkaata fiilmiiwwan saalqunnamtii gara biraallee guyyaa guyyaatiin akka haaraa taabileetii sana keessatti arguun jalqabee warreen dura turan balleessee haaraarra kaa'aa umrii kanaan miiraan hidhamuun jalqabee dargaggeessi kunis narratti baree yeroo taabileetii isaa na harkaa fuudhu wanta hundumaa ija koorraatii dubbisa ture. Kanaanis suuta dhaqna kiyya tuttuquu harma koo teessuma koo rifeensa koo ni jalqabee anis harka kootiin ofirraa nan deebisan ture. Guyyaa tokko garuu hojii jedhee ganamaan manaa ba'ee mooraa keessa anaa fi ijoollee warra abbaa maatii malee akkan jirani beeka. Taabileetii isaas naaf kaa'ee dhiiseera. Sa'aatii tokko yeroo hin guunne keessatti deebi'ee dhufe. Ani araada fiilmii sanaatiin qabameen mana illee otoo hin qulqulleessin mana isaa keessa seeneen fiilmii kana taa'een otoo ilaaluu natti dhufe. Maal ilaalta? Maal hojjettanaan hin jenne. Mana isaa keessa bakki taa'umsaallee hin jiru. Kan taa'amu firaashirradha. Balbalatti deebisee qabattoo isaa ofirraa baasee ol siqinaan jedhee ol hin siqee fi toles lakkis afaan koo irraa otoo hin gaafatiin hin eegin uffata koo narraa baasee kabaja durbummaa koo narraa fudhate jechuunis hin ulfaata nan kenneefi jechuun illee ni ulfaata waanuma barbaaddani jedha. Fedha koodha jechuuf gaaffii fi deebiin nu gidduu hin jiru. Dirqiidhaan jechuuf immoo yeroonni natti siqu diduuf yookiin immoo jalaa siquuf yaaliin tokkollee ani gaggeesseeru hin jiru. Kana gochuu isaatti immoo keessa kootti yeroo sana baay'ee hin gammade. Kanaanii kabajni koo darbe dallaan takkaa cabe saalfiif safuun qabu mitiire. Guyyaa kanaan booddee akka ani hin ulfoofneef qoricha naaf bitaa. Sa'aatii mana isaa keessatti na arge kamittiyyuu balbala irree ofirraa cufuutiif hanga yeroon argannetti anaaf inni wal qabannaa. Baatii 2 boqodheen mana obboleettii koo baatii tokko guutuu isaa garuu bifa kanaan hin dabarse. Anaaf isa gidduu jechi jaalalaa tokkoyyuu nu gidduu hin jiru. Miiraa fi miira qofaadha akka kubbaa walitti taphachaa baane. Baatiin tokko dhumee gara biyyaatti yeroon galu maatii kiyyaan obboleettii kiyya biratti na barsiistani malee jechuun iyyuun jalqabe. Obboleettii kootiinis si birattu natti toleera si biratti baradhe malee jechuun halkaniif guyyaa rakkisuun eegale. Wantan bare wantan amaleeffadhe kana wantan yeroo malee jalqabeen kana obsuun dadhabe. Maatiin koo yeroof na didanis guyyaa 3 isaan bira tureen har'aa kaasee gara obboleettii kootti nan deebistani taanaan nyaataaf dhugaatii kan jedhamu afaan kootti hin qabu jedheen isaan dide. Abbaan koo mana barumsaa keessa barsiisa hodhu kunoo deemiitii akka barbaadde ta'e jedhee natti kenne. Anis obboleettii koo bira galeen barnoota kutaa 7ffaa barachuu eegale. Haa ta'uutii garuu akkuma nachi deemi kan dur baatii tokko guutuu argamiin na arganiin beek obboleettii koo torbeetti na qabde akkanani isa waliin hariiroo jalqabeeru jechuudha. Baradheen barnoota torbeetti eegaleen morma koottu qalama malee na barateessee hin barattu kan isheen deebitee dhufte kana kanaafidha jechuun maatii kootti gabaasne. Abbaan koo bakka jiru dhufe yookiin gara manaatti deebi'in afaana gali yookiin immoo ishee bira sin teessu ishee biratti sin barattu abbaa jalqabde kana waliin jiraachuu dandeessanaan jedhe. Otuun yeroo sana isa waliin hin jiraadha ta'e baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu anaaf isa gidduu jaalalli hin jiru. Kanaaf kan nu geessisu homtuu tokkollee dubbiin hin jiru. Yeroon isa gaafadhu lakkii ani
jaalalleen qabanaan jedhee akka inni jaalalleen qabni nan beekam haa ta'utii garuu hin didee filannoon koo abbaa koo waliin deebi'u ta'e haati koo abbaan koo obboloonni koo dhiiraa gochaa koo dhaga'anii dhuguma baay'ee natti gaddanii garaan warra keessanii isinitti hin gaddi garaan haadhaaf abbaa koo natti gaddee kanaan barnoota koo kutaa 7 kutaa 8 haadhaaf abbaa koo bira taa'een barachuutti fufee anaaf baroottan kunniin salphaanaaf hin turre achi deebi'eellee tasgabbii dhabeen barsiisaa tokko waliin hariiroon jalqabe barsiisaan kun mana barumsaa haayiskuulii keenya barsiisa reefuma dhufee qacarama cimaadha barnootaan ni jedhama isa waliin hariiroon jalqabe abbaan koo daree galuu fi galuu dhiisuu koo guyyaa guyyaatiin na sakatta'a ani immoo tooftaattiin daree keessaa baheen mana barsiisaa kanaa gaheen deebi'u yeroo hundumaayyuu nan qaba guyyaa tokkollee harka abbaa kootiin otoonni mana barumsaa keessa jiru qabameen hin beeku mooraan mana barumsaa keenyaa dallaa cufamu hin qabu ittiin taphadha haalli otoo akkam natti ulfaateerree barsiisaa kana otoo hin argiin ooleen hin bulu namoonni biyya koo hiriyoonni barattoota kiyyaa barsiisaan kun maaliin si tuqeetu naan jedhu hanga sadarkaa kana irratti hin ga'ameera kashlabbummaan koo maatii koo bira darbee hawaasni naannoo hawaasni mana barnootaa sirriitti na beekaa warreen na gorsuuf lakkii dhiisi booddee ni gaabbita jechuun gara kootti dhufaniif wantan argineefidha otoo isinitti tolee argitanii ana caaltu malee anaa gadi hin taatani jechuun hin deebisaafi haa ta'utii garuu anaan kan na tuqe miira namummaa otoo hin taane miira seexanaati hafuura kana keessaa bahuun kanuma hin yaadamne natti ta'e kana keessatti immoo akkan ulfoofneef baay'ee of eeggadha yeroon taasa galaffaa baradhu maaltu akka uumu hin beeku qorichi hin fayyadamee naaf hojjechuu didee daa'imni gadameessa koo keessatti ni hafa kana ni beeku barsiisaa makana qofaadha barsiisaa kanaan ala magaalaan dhaladhee guddadhe keessatti dhiira gara biraa waliin hariiroo uumeen hin beeku daa'imni yeroo gadameessa koo keessatti hafu jaalallee koo kanatti nan hime yeroo kanannis ani reefuun hojii qabadha maatii koof manallee otoo hin ijaariin gaa'elattiin seenuu hodhu maallaqa dafiitii ofirraa baasinaan jedhe anis maallaqa sana harkaa fudheen ulfa sana deemeen ofirraa baasuuf yeroon jedhu qorichi naaf kenname ulfa sana gufachiisuu dadhabe takkaa 2 3 na yaale sanaan booddee lakkii kanaa ol fayyummaa keef qorichi kuni gaarii miti jechuun mana yaalaatiin na didanii maaltu haa ta'u ree ani dahuuf waan hin jedhuuf namni kun akka na fuudhuuf kadhachuu hiriyoottan koo kadhachuu ni eegalani kan nama qaanessu isaanirra darbee maatiin koollee akkanaaf kadhataniif dubbiin isaan bira ga'e abbaan koo guyyaa ulfa ta'uu koo na shakkarraatii kaase haadha kiyyaatiin mucaa kana mana kanaa fuudhiitii bakka barbaadde geessi jedhee isheetti dubbate kanaan haati koos waan gootu dhabdee magaala biraa fira bira na geessite kan salphina manatti fidu eegoodha jedhu kunoo salphina haadhaaf abbaa koof hin fide kanaan maatii koorraa adda baheen baatii 3 booddee nan daha jedheen guyyaan ciniinsu koo gahee yeroon miixadhu garaa koo keessatti kan uumamee ture ijoollee daa'ima xixiqqaa 3dha haa ta'uutii garuu sadan isaaniiyyuu miidhamanii bifa qaama namaa hin fakkaanneen qaama koo keessaa gadi yaa'anii lubbuunis keessan ture ulfi kiyya dafeema kan beekamee fi dhoksuuf ulfa hin danda'amne ture kanaan booddee ija maatii koos ilaaluu hin danda'u jedheen barsiisaa kana na godheenis maaloo maallaqa naaf kenni biyya biraatti deemiin bunuma illee jalqaba yeroon jedhuuni yoo barbaadde biyya hambaa deemi buna jalqabdee bunni bu'aa maalii siif argamsiisanaan jedhee maallaqa naaf kenne oolee tombuliin piroosesii jalqabeen akka har'aa wanti hundumtuun qaalofne gara biyya hambaatti imala koon taasise haati koo yeroo mammaaktu kan abaaramee fi kan akaame hin galuu jetti turte abbaan koo na qaanessite jechuun baay'ee na abaara ture haati koos garaa isheetiin natti gadditeetti akka isaan anaatii yaadan ani gonkumaan taaneefi kanaan biyya hambaa deemeen maallaqumaan illee qalbii isaanii nan deebifadha jedheen hojjechuun jalqabe yeroo sanatti kan ani gochuuf karoorse immoo mana maatii koo ijaarsa dhoqqeerraa gara bilookkeettiitti jijjiiruuf maallaqa walitti kuufachuun jalqabe naannoo waggaa 1 fi baatii 2 akkuma hojjedheen xiqqoo manuma maadaamee keessa otoon hojjechaa jiru na dhukkubuu jalqaba anis maalinni kuni jedheen hin dubbadhu garuu yoon dubbadhe maallaquma kiyyaan geessanii na yaalu jedheen of keessatti hin qabadha otuman jedhu gogaan qaama kiyyaarraa ququnca'uun eegala fuula koorraallee dabalatee jechuudha qeensi quba koollee tatarsa'uun eegala har'a bor na dhiisa jedheen otoo yaadu qaama kiyya keessaa yeroon sagaraa taa'u dhiigni heddumminaan bahuu eegalee guyyaa tokko otoon hojjechaa jiru lafaan na maree kufuu kiyya yaadadha bakka tasaa ta'ee maadaamiin koo mana turte kallacha abbaa manaa ishee waamte gara hospitaalaa fuudhani
deemani. Sa'aatii muraasa booddee nan dammaqe. Ergan dammaqee booddee garuu wanti uumame wanti ta'e wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Kunis sa'aatii 24 keessatti biyya Saawud Arabiyaa gadhiisee akkan bahudha. Hakiimiin yeroo sana na ilaalan ragaawwan dhukkubaa lama narratti arganii. Inni jalqabaan garaacha koo keessa xannachi guddaan ammaaf maal akka ta'e waliin isaa hin beekamne yoo xiqqaate ruubii yookiin immoo 1/4 kiloogiraamaa kan ta'u dhiiga kan kuufate garaa koo keessa akka jiruu fi inni lammaffaa fi inni baay'ee nama gaddisiisaa immoo dhiiga koo keessa vaayirasiin HIV/AIDS akka inni jirudha. Nahu qofa otoo hin taane akkamittiin kan jedhu gaaffii na ta'e. Inni xannachaa haa ta'u yeroon gara biyya hambaatti dhufu takkaa lama dhibee HIV/AIDS irraatii bilisa akkan ta'e ilaalamiin ture. Waggaa tokkoof baatii lama xumureera. Kana gidduutti immoo dhiiran waliin ciise osoo hin taane dhiiran waliin dubba'e waliin illee tokkollee hin qabu. Hospitaalaatii gara manaatti otoo hin deebi'in paaspoortiif uffata kiyya dokumentii hin qabu achumatti naa fidanii tikeettii pileenii naaf kutanii gara biyyaatti na deebisan. Biyya yeroon dhufu maatii kootiin illee koottaa na fudhaan jedheeni. Ergan boolla gahee booda obboleettii kiyya ishee hangafaatti bilbileen rakkoo akkanaatti na mudate bakka kanan jira yoo dandeesse naaf kootu garatti hin deemiyyuu bitaatti na galeera yeroon jedhuuni yeroosuma namatti bilbilte hangan dhufutti bakka kana taa'inaan jettee namas naaf ergite bultee dhufte gara mana isheetti na fudhatte maatii godhattee ijoollees godhatteetti homaa tokko hin yaaddeeyin nan obboleettii keedha. Kaleessas kan nuti sitti hamtuu ta'aa turre kan akka hin taaneef jireenya irraa ni baratama. Seenaa ofii kan namaaf jijjiiruma waaqedha. Tasgabbaa'eetii na bira jiraadhu naan jette ofitti na fudhatte. Na dhukkubaa jira mitiire torbee qofa ishee bira taa'een magaalaa Finfinnee dhufeen wanti garaacha koo keessatti xannachi ta'eeru kun bifa dhangalaatiin qorichuma xiqqootiin akka inni bahu taasifame na keessaa yaa'ee dhume guutummaa guutuutti fayyeen dhibee kanarraati jechuudha. Qoricha HIV/AIDS illee yeroon saayyuu darbeera jedhame fudhachuu eegaleen gara obboleettii kootti deebi'een waliin jiraachuu jalqabe. Nama immoo kanaa ol rakkisuun ni ulfaata mitiire naannoo baatii 3 ishee biratti erga wal'aanamee booda mana kireeffadheen kosmootiksiiwwan garaagaraa maallaqan waggaa tokkoof baatii 2 hojjedheen walakkaasaadhaan banadheen maatii koo waliin irree araara buufadheen jireenya gaabbii jiraachuun jalqabe. Fiigichi koo baay'ee otoo hin turin na takaalee karaatti na hambisee. Eessatti dhukkubni kun na qabe kan jedhu anaaf gaaffii yeroo dheeraa ture. Dhukkubni kun kan na qabe jalqabuma obboleettii kiyya bira yeroon dhufe dargaggeessa fiilmii saalqunnamtii taabileetii isaa keessaa na argisiisaa tureeni. Ragaasaa argadheen otoo hin taane boqochuusaa dhaga'eeni. Inni barsiisaa haayiskuulii ture. Biyya kiyyattiin bare immoo hanga har'aatti dhibeen kun irratti hin mul'anne maatiillee dhaabbatee waliin jiraachaa jira. Tooftaadhaan itti meenis yeroo hedduu irra deddeebi'ee deemee of ilaaleera. Haa ta'uutii garuu dhiiga kana keessaa qulqulluu ta'ee tariis hin beekamu akkuma dhiiga koo keessatti dhokate dhiiga isaa keessas dhokachuu ni danda'a. Ilaa obboloota koo dhaamsi koo yoo dandeessan gorsa maatii keessanii hangam isinitti jabaatullee hin deegina. Lammaffaa immoo cubbuu kan ta'e irraatii fagaadhaa. Yoo cubbuu irraatii fagaachuu diddan bu'aan cubbuu dheekkamsaa fi du'adhaati. Har'aanii dheekkamsa isaa fudhadheera. Duuti koo immoo guyyaa Waaqayyo jedhe ni ta'a. Otoo argitanii araadan taaniin sammuu keessan hin qabsiisinaa. Wanta hundumasaa akka maatiin keenya nu gorsanitti yeroo isaatti raawwadha. Wanti yeroo isaan ala ta'u wanti kamiyyuu bu'aansaa bareedaan ta'u. Erga ta'ee booddee wanta uumama kamittiyyuu gadi jedhee kanaaf isinuma mataa keessanidha. Akka koo jechuudha. Jireenya akkanarraatii Rabbi sinaa eegu. Nan obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.